Akkam jirtu daawwattoota YouTube kiyya baga nagaan gara YouTube koo dhuftanii har'ammoo mata duree yookaan tiima D-tag saayitiin fi akkasumas yaare saayitiin jedhu waliin baranna hamma dhumaatti na hordofaa. D-tag saayitiin jechuun afaan Oromoon ganama guyyaa galgala warreen jennu yoo ta'u demorgen yeroo jennu ganama from 6 Uhr bis 10 Uhr. Afaan Oromootiin ganama sa'a 12 hanga sa'a 4 gidduu jiru jechuudha. Der Vormittag beginnt vom 10 Uhr bis 12 Uhr. Afaan Oromootiin sa'a dura sa'aatii 4 hanga sa'a 6 iddoo jiru jechuudha. Der Mittag beginnt vom 12 Uhr bis 14 Uhr. Afaan Oromootiin sa'aatii 6 hanga sa'a 14 isa jennu yeroo laaqanaa yookiin immoo walakkaa guyyaa isa jedhamu jechuudha. Der Nachmittag beginnt von 14 Uhr bis 18 Uhr. Afaan Oromootiin waaree booda yookiin immoo sa'a booda isa jennu sa'aatii 8 hanga sa'a galgala sa'a 6 jechuudha. Der Abend beginnt vom 18 Uhr bis 22 Uhr galgala jechuudha. Afaan Oromootiin immoo sa'a 6 hanga sa'a 4 iddoo isa jiru jechuudha. Sana booddee halkan jenna. Die Nacht beginnt ab 22 Uhr. Halkan sa'aatii biyya keenya 4 irraa jalqabee halkan jenna. Garuu sa'aatii 6 biyya keenyaatti yookiin immoo 24 Uhr yookiin 00 Uhr inni jedhamu afaan Doochiin die Mitternacht jedhama. Qalbii na hordofaa. Ittaan sun ammoo waqtiilee arfan waliin baranna. Die 4 Jahreszeiten. Die 4 Jahreszeiten sind beginnt vom Winter an. Winter hat 3 Monate. Dezember, Januar, Februar. Also Winterin ji'oota sadiif keessaa qaba. Innis winterii jechuun jalqabuma irratti waqtii gannaa isa jennu afaan biyya keenyaan jechuudha. Desembarii, Janawaarii fi Febraarii isa jedhamu jechuudha. Waqtiin biyya keenyaa fi waqtiin biyya kana waliif faallaadha. Asiitii nuti yeroo mubiraa Janawaarii biyya keenyaa Seepteembariidha. Kanaaf afaan Jarmaniffaa qofaan isin ibsaa jechuudha. Inni itti aanu Frühling yookiin immoo birraasa jennu. Inni immoo Maars, April, Maay. Amma asiitii Frühling yookiin birraa keessa jirra jechuudha. Itti aansuun immoo kan dhufu Samarii yookaan Bon Soomaa jedhama afaan Jarmaniffaan. Yuunii, Yuulii, Agoost jedhonni sadan kuni waqtii bonaatii biyya Jarmaniitti jechuudha. Itti aansuun immoo waqtii Herbst yookiin immoo arfaasaa isa jennu jechuudha. Daarektii yeroo afaan Oromootti hiiknu September, October, November ji'oota sadan kanaatu Herbst yookiin arfaasaa jedhamu. Ji'oonni afaan Jarmaniffaa afaan Oromootiin maal akka jedhamanii akkasumas immoo torbaanonni afaan Oromootiin maal akka jedhamu viidiyoo gabaabaa hojjedhee sheerii isiniif godheera. Isarraa baay'inaan hubattu jedhee yaada. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Subscribe gochuu sheerii namootaan biraan geessisu akka hin daganne akka warraa barattan abdiin qaba. Galatooma.